Maallaqaaf jedhee malee waan kana hojjechuu hin barbaadu jetti. Dubartiin sababii waraanaatiin maallaqa ittiin jiraattu barbaacha daldala ulfa namaa baachuuf dirqamte takka. Yuukireen biyya lammiileen Awurooppaa hedduun ulfa gadameessa dubartii biraa keessatti akka guddiftuuf bifa daldalaatiin filatan keessaa ishee tokko turte. Garuu erga Raashiyaan biyyattii qabatteen booda daldalli kun harka 90% gadi bu'eera. Maatiin ulfa gadameessa dubartii biraa keessatti guddifachuu barbaadan amma biyya Joorjiyaa filannoo godhachaa jiru. Joorjiyaatti garuu gatiin haalan ol ka'ee jira. Dhiibban dubartootarra sababa kanaan gahu garuu yaaddoo uumaa jira. Dubartoonni hojii kana hojjetan hedduun biyyoota biraatii kan dhufanidha. Dubartiin ganna 37 Eeliyaanaa jedhamtu kan eejensii ulfa gadameessaa dubartii biraa keessatti guddisuuf hojjechuuf mallatteessite. Isheen osoo maallaqaaf hin taane hojii kana hin hojjedhu ture jetti. Ishee yeroo ulfa kana gadameessa ishee keessatti baattuu kaffaltii $500 erga deessee booda ammoo $15,000 argatti. Ani maatiiwwan daa'ima mataa isaanii godhachuu hin dandeenyen gargaara. Maatiin hedduun sababa daa'ima hin godhanneef bultii isaanii diigan argaa jetti. Hunda dura ani maallaqan barbaada. Maatii kootiif waan gaarii gochuun barbaada. Kanaaf jechas cimtuu ta'uun qaba jechuun haala itti hin tolle keessatti ulfa nama biraa akka baattu dubbatti. Adeemsa ulfa gadameessa dubartii biraa keessatti guddisuu kanaaf miciree gara gadameessa dubartii birootti dabarfama. Akka addunyaatti daldalli ulfa gadameessa dubartii biraa keessatti guddisuu kun industirii daldalaa doolaara biliyoona hedduu sochoosudha. Aliinan lammii Kaazakistaan yoo taatu dhaabbata biyya Joorjiyaa tokko waliin hojii kanaaf qacaramtee jirti. Isheen haadha ijoollee lamaa yoo taatu ijoollee ishee kanneenis abbaa malee qofaa guddisti. Isheen kana dura mana uffata keessatti qacaramtee kan hojjechaa turte yoo ta'u amma erga gadameessa isheetti daa'ima ormaa guddisuuf hojjechuu jalqabde as galii dachaa 3 ta'u argachaa jiraachuu himti. Ani waa'ee ijoollee kiyyaa malee waan biraa dantaa hin qabu jetti. Ammaan tanas cimdiiwwan miciree ilmoo isaanii garaa gadameessa isheetti dabarsuuf jiran argachuufan gara magaalaa guddoo Joorjiyaa Tibilis imaluuf qophiirra akka jirtu dubbatti. Kanaaf of qopheesseera. Garuu ammoo achitti deeggarsa tokko malee qofaa koon taa'a jechuun yaaddoo ishee himti. Damiiran beekewaa ejensii daa'ima gadameessa dubartii biraa keessatti guddisu tokko hoogganti. Joorjiyaan amma wiirtuu daldala gadameessa kireessuu kanaan Yuukireen dursitee jirti. Ejensoonnis dubartoota hedduu giddugaleessa ejensii irraa hojii kanaaf garas geessaa jiru. Maallaqni hojii kanaaf kaffalamu ol ka'aa ta'ullee dhiibbaa dubartoota irratti uumuuf jecha qeeqni itti baay'achaa jira. Laali qabatamaatti yoo ilaalle haadha akkanaa ta'uudhaan faayidaa gaariin argamu hin jiru. Dubartoonni keenya dirqisiifamaniiti jetti Damiiran. Onnee isaaniitirraa itti yaadanii ittis gammadanii kan kana godhan hin jiran. Kana kan gochaa jiran fayyaduma maallaqaatiifi. Dubartoonni kun haala kanaan daa'ima namaa kan dahan ijoollee isaaniitiif boru haala mijataa uumuuf jechaa jetti. Akka isheen jettutti kaffaltiin dubartoota gadameessa isaanii dhala namaa biraa guddisan dabaluus Kaazakistaan keessatti gatiin jireenya haalan dabaleera. Kanaaf jecha idaa isaan irrayyuu jiru kan falachuuf jecha dubartoonni yeroo lammaffaa fi sadaffaaf hojii kanaaf galmaa'an jiraachuus himti. Haala nama gaddisiisu yeroo ammaa kana barsiisotaa fi doktoroota jalqabeelliin galmeessaa jira. Doktoroonni kunneen barnoota isaaniitiif maallaqa kaffalachuu dadhabaniiti. Kun waan nama boonsu miti jetti. Dubartoonni hojii kanatti bobba'an baay'ee na gaddisiisu. Maallaqni isaan argatan dhiibbaatiin sammuu isaan irra ga'uun kan madaaluu miti. Kanneen dhiibbaa akkanaa jalaa galaniif yaala xiinsammuu kennaa jirra. Kun waan salphaa miti. Ani ammallee kanin hojjechaa jiru fedhii guddaan waan jiruufi kunis seera qabeessa ta'ee nama hunda fayyaduu qabaa jetti. Barsiistuu seeraa kan turte Damiiran namoonni adeemsa kana keessatti hirmaatan hanga danda'ameen dahoo seeraa akka argataniif hojjechaa akka jirtu himti. Sababii mucaa gadameessa ishee keessatti guddistee sadaffaa baattee jirti. Dubartoonni nuti qunnamne keessaa kan ofii isaanii akka miidhamtutti
of ilaalan hin jiran. Baay'een isaanii maallaqa argatanii carraa gara fuulduraa ijoollee isaanii mijeessaa waan jiraniif itti hin boonu. Ta'ullee biyya irraa dhufanitti qoollifamuun isaanirra ga'u isaan yaaddessa. Sabiinaan ulfa shanaffaa garaadhaa qabdi. Ijoollee lama kan dhuunfaa ishee yoo ta'u, kan amma ulfa jirtu kana dabalatee 3 ammoo gadameessa ishee kireessuun kan deessu. Isheen mana appaartaamaa magaalaa Tibilis keessatti keessa jiraattu nu affeerte. Manni kun kan kaffalamu maatii warra daa'ima isaanii gadameessa ishee baattuun yoo ta'u, dubartoota akka ishee biroo waliin kutaa qoqqooddatanii jiraatu. Sabiinaan akka Kaazaakstaan qarqara haroo Baalkaashirra kan dhufte yoo ta'u, umurii 15tti ture kan heerumte. Hojiin ishee amma hojjechaa jirtu kun hawaasa isheen keessaa dhuftetti akka hojii saalqunnamtiitti ilaalamaa jirti. Sammuma namaatu waan kana hin deeggaru. Namoonni akka daa'ima gurguruutti na himatu. Kanaaf jecha yeroo gara biyyaa deebi'u waa'ee kana hin haasa'uu jetti. Akka musliima tokkootti cubbuun hojjechaa jira laata jedheen of gaafadha. Waa'ee kan intarneetii irra barbaadeen dubbisaa ture. Akka ani yaadutti daa'ima godhachuu fi namoota kana godhachuu hin dandeenyeef gargaaruun waan gaariidha jedheen amana. Hojii kana tola hojjechaa hin jiru. Ani ijoolleen guddisuu hin qaba. Mucaan kiyya hangafti ammoo yeroo muraasa booda kolleejjii seenaa. Otuun Kaazaakstaan ta'ee hangana amma argadhu kana argachuuf dachaa hojjechuu na gaafataa ture. Joorjiyaa keessatti dhimmi gadameessa kireessanii nama biratti ulfaa'anii da'uu kun garee lamatti qooduun dhimma falmisiisaa ta'eera. Warri liberaalistii fi dhimma dubartoota falman seerri cimaan saamiinsa humna dubartootaa kana hambisu ba'uu qabaa jechuun falmu. Adoolessa 2023 ministeera muummee Joorjiyaa kan turan Eelkii Gaabriyeef mootummaan isaanii karoora gadameessa kireessuu kana lammiilee biyya biraarraa dhufaniif dhorkuu karoorfachuu himanii turan. Warri biyya alaa waan kana gara biizinasiitti jijjiiraa jiru. Beeksisa akka malee baay'eetu deemaa jira jedhan. Mootummaan Joorjiyaa jaalattoota saala wal fakkaatoo irratti seerota adda addaa baasaa kan ture yoo ta'u, yaaddoo jaalattoota saala wal fakkaatoo karaa kanaan daa'ima godhachuuf filachuu danda'u jedhu kaasaa turan. Dhaabbileen gadameessa dubartii biraa kireessuun daa'ima godhachuu irratti hojjetan dhiibbaa uumaa jiranis seeronni yaadaman osoo haala qabatamaa hin jijjiirin amma gaheera. Haadholiin akka Aaliyaanii ammoo carraa hojii kanaan maallaqa argachuu banaa ta'ee daran fayyadamu hedduutu jira. Dafee sagantaa kana jalqabee dafee akkan xumuruun barbaadaa jetti.